Ani kanan amanu. Akkam godheen amana. Yoo maal naan jettin amana. Ani akkanitti amanu hin qabu. Wee maal jenna kaa? Maal dubbannaa? Balaa agana ga'u. Wanta agana ga'u. Wanta hin dhaga'ama jedhamee hin eenyetu nurra ga'e. Na sodaachise jechuudha. Kana jedheetis wanta dubbachuu hin dandeenye rakkina adda ta'e wayitii jechuu quunnamee siniin jechuu jaaladha. Rakkina kana keessaa immoo bahuudhaaf waaqayyo hunduma keenyaaf iyyuu nu haa gargaaru siniin jechuu jaaladha. Rakkinni kee maalidha yoo jettani Kumandura siniin jedhee daa'imas kan namaa kennu waaqayyo sila ta'eefiyyuu sababa saniifiyyuu yookiin haadha ilmaa yookiin haadha intalaa ta'uudhaaf xiqqishumatu hafee giseen boodatti siniin jechuu jaaladha. Inni biraa dammoo dhaan beeku. Baay'ee tokko ulfaatadha. Baay'ee tokkos ulfaatadha. Giseen garuu ni gidduu keessaa viidiyoolee ba'ee nan hojjedha jechaan jira. Adaraa kechan hordoftoota sobaa naan jedha. Waan hundumaafiyyuu gaarummaadhaaf. Jechattan amana. Akkaman godhee amanaa. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyo galannaa qabu nagaa fayyaa kootidha. Egaa har'aa kabaara gaarii isinii fidee dhufne baay'een boo'ee dhugaa natti dhagahame. Wanti kun dhugaa taanaan natti dhagahame. Inna amanuufis nan dadhabe. Samoona kana natti tolaas hin jiru. Garuu wanta kana akkan dhagaheen irra deddeebi'ee dhaggeeffachaa olee argeeffachaa olee waan wallaale akkuma jalqaba irratti seensa jalqaba dhaggeeffattanii ka obboleettii keenya kana namni wallaaltan hin jirtanii yoo warri hin beekne immoo liinkii ishee as jalaan isinii godha mana ishee xaxxanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Obboleettiin keenya kun Mastuutuub jedhamti. Mastuutuub jechuun anaaf baay'ee hiriyaa lubbuuti jechuudha. Baay'ee hiriyaa bichaamti anaaf obboleettii kootidha jechuudha. Inna akkuma amma viidiyoo dhaggeeffattan kanaadha. Anis waanan beeku qabu viidiyoo maxxansite malee wanti hin beekus hin jiru, wanti hin dhaga'es hin jiru jechuudha. Garuu viidiyoo dhaggeeffadhe dawwallaaniif bilbila na jalaa kaasuu didde. Akkas ture. Samoona nan dawwalaa fi bilbila na jalaan kaastu. Erga namaa ragaan natti haasa'uu dhiiftee bulteerti. Yoo xiqqaate baatii 6 ol ta'eera. Yoon bilbilee fi bilbila na jalaa kaaste zim jettee na dhaggeeffatti. Yeroon dubbattu jedheeni ani waan haasa'u qabu nagaadhaan walitti bilbila narratti cufatte jechuudha. Yeroo hundumaa piroofaaliin ishee godhattus piroofaalii gaddaati. Yeroo baay'ee bakka keessa isheetti das ishee jedhee akka duraan akkana isheetti beekutti bakka yeroo baay'ee yeroo hojii ishee fixatte suuraa fakkaatee itti bashannanaa itti gammadaa itti kan nu ergitu jechuudha. Innaa wajjinis yoo haasofnu sa'a 24 bilbilaan wajjin haasofna. Wanta tokko ishiin dhoosu wanta tokko nan dhoositu jechuudha. Sirritti jechuudha. Innaa amma maal gooti oluma kaateet akkanan ta'e jetteet viidiyoo gara fuula yuutuubii isheetti maxxansite. Garuu guyyaa tokko akkana ta'e jettee waan natti hin qabu. Akkuma dhageechanii yeroo dhiyootti haadha daa'imaa ta'uu kan deemaa. Jecha harti akka anis viidiyoo har'a dawwalee fi na jalaa kaasuu diddee yoo viidiyoo kana kiyya kana kan dhaggeeffatu ta'ee adaraa kee bilbila na jalaa kaasii. Ani dhiphuudhaan baay'een dhiphachaara. Dhugumatti gola madaamii keessatti baay'een dhiphachaara. Keessi koos baay'ee dhiphachaara. Akkamitti akka akkana ta'e eenyurraa akka akkana ta'e garuu Mastuun kontiraata hojjettiidha nan beeka. Innaa wanti kun baddeetii miti kan ala jirtu. Ijoollee baay'ee wanta akkana kan mul'atu warroota mana kontiraata badanidha. Innaa isheen tun garuu kontiraata hojjettiitti hin beeka. Agarraa guyyaa tokkotti ani mana kontiraataatti baheen jirattees waan natti himte hin qabdu. Inna kanaaf ani baay'een rifadhe baay'ees akkuma isheen jette
Kennaan ilmoo waaqan namaa kenna. Garuu haala kanaanii miti. Yookaan biyya ormaatti miti. Biyya ormaa keessatti waa baay'een nama dhiba. Waa baay'eetus ulfaata. Aguma fedhes yoo ta'e yoo nuti shamarran dogongorra guyyaa tokkootiin kun nurra ga'uu danda'a. Garuu akkamitti wanta hagana ga'u hiriyyaa ta'e obboleettii kee kan waa takka dhoksitee hin beekne akkamitti na dhoksuu dandeesse? Barga viidiyoo kiyya kana ni dhaggeeffattaa. Viidiyoo kiyya kana adaraa keessa sheer godhaatii ishii biraan nagaa. Liinkii ishii immoo as jalatti isinii maxxansa. Isinis seenaatii mana ishii seenaatii yaani yaadanis ta'u jajjabeessaa obboloota koo ni ulfaata wanti akkanaa kuni. Guyyaa guutuun jeeqamaa oolee guyyaa guutuu sammuun kuna jeeqamaa oolee maaliif jennaan gola ormaa keessatti wanta akkanaa kana ta'ee jira. Wanti kun narra ga'ee jira jedhanii dubbachuun baay'ee ulfaata. Salphaa isinitti fakkaatina. Nuti jireenyi biyya lafaatu nutti ulfaatte biyyaa baane garuu biyya ormaatittis immoo dabalata yoo kuni namarra kan ga'u ta'e dabalata namatti ulfaata jechuudha jireenyi biyya lafarraa. Kanaaf keessi koo madaayitti kan isinitti haasa'aa jiru. Waan jedhu wallaalee tan tabaan jira. Akkanitti dubbadhu wallaalee bo'aan oolee madaamii doomaa taatee boochee jennaani hiriyaa tootii olan loleen jedheeni malee akkana taate akkamittan jedhaarree. Hundaan maarratti ol loltanii naan jette lakki yaaduu natti dhaga'ame maaliif jenna ani waan jedhuun beeku. Dhugaa waan jedhu ani waan jedhuun beeku. Maal jennee kana dubbanna? Maal jennee taasofna? Wanti ta'e maal goota? Wanti ishirra ga'e kuni oduu ana ta'e maalan godhanii duuki buusee oolan ulfaata dhugaa rabbii. Ulfaata dhugaa rabbii hordoftoota koo. Yoo mana madaamii jiraatte madaamiin maal akka ishii gootu. Ani amma agamma naan dawwalle bilbilas na jalaan kaasne eecha jirti. Mana madaamii jirti moo madaamii waan kana yoo irratti beekte ni ajjeefti. Iddoo isheen jirtu hin beeku. Adaraa kee bilbila na jalaa kaase. Waa biraallee yoo dadhabde idduma jirtu natti himuuf jechuudha. Idduma jirtu natti himuuf viidiyoo kana yoo dhaggeeffatte bilbila koo yoo xiqqaate gizee meeqa oolan dawwal na jalaan kaastu jechuudha. Na jalaa hin kaastu. Kanaaf bilbila na jalaa kaasi wanta si mudate hundumaa natti himi. Ani obboleettiin kee gola ormaa keessatti ciqqamaan jira, dhiphachaan jira. Hojii madaamii wajjin dabalatee yaadni kee narra furee dhiphachaan jira. Adaraa kee obboleettii koo bilbila na jalaa kaasii waan si mudate hundumaa natti himi. Dhugaa baay'ee rifadheen jira. Keessi koos gaddeera. Kanaaf wantuma si mudate qofa natti himi sinin jedha. Viidiyoo kana sheer godhaati mastuutuu biraan nagaa. Adaraa keessa obboloota koo. Kanarrallee dubbachuu hin danda'u. Keessi koo rabbashamee jira. Viidiyoo lammataatiin walitti deebina. Yoo bilbila na jalaa kaaste waan ishiin jettu asumatti wajjin dhaggeeffanna. Waan ishii irra ga'e hundumaa wajjumaan dhaggeeffanna. Kanaaf akka bilbila na jalaa kaastu sin jedha. Hordoftoota koo gola ormaa keessa teechanii wanta akkanaa kun mee fakkeenyaaf obboleettii keessan hiriyaa keessan wanta akkanaa kana gola ormaa keessa doon taa'u narra ga'e oduu isiniin jettee maal gootuuf? Waan gochuu qabdanis koomentii jalatti naa barreessaa. Wantan ishii gargaaruu fi haalan ishii itti gargaarus koomentii jalatti naa barreessaa. Akkas isiniin jedha. Turtiin wajjin gootanii ulfaadhaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo
turtii gaarii isiniif haa ta'u. Chawus isiniin jedha.